Baga gammadan hamastar kompaat waan haaraa qabatee dhufee jira. Koina miliyoona 5 daqiiqaa takka keessatti akkamitti akka argatuu dandeessanii fi koina miliyoona takka akkasumallee koina 100 takka daqiiqaa takka keessatti akkamitti akka argatuu dandeessaniin isin barsiisa. Akkasumallee fuula isaallee kun haala kanaan jijjiiree nuuf fidee jira. Dial reward fi akkasumallee dial keyboard akkasumallee dial compo jedhee haala kanaan jijjiiree nuuf fidee jira. Duraan haala kanaan hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf miliyoona 5 argatuuf guyyaa 10 qulfii kana fudhannee jechuudha. Qulfii kana banannee guyyaa 10 irra tuttunnee jechuudha. Haala sanii miliyoona 5 argatuu dandeenya. Amma immoo daqiiqaa 2 keessatti jechuudha. Koina miliyoona 5 argatuu ni dandeenya. Baga irra deebin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. Daawwattoota keenya kabajamoo walitti deebinee jirra. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale Master Compact fuula haaraa qabatee dhufee jira. Fuulli isaa haala kanaan hin jiru duraan. Fuula isaa haala kanaan nuuf jijjiiree jira jechuudha. Akkasumallee daqiiqaa muraasa keessatti jechuudha. Koina miliyoona 5, koina miliyoona takkaa fi koina 100 takka jechuudha. Akkaataa itti argatuu dandeessan isteeppii baay'ee salphaa ta'een isin argisiisaa jechuudha. Namoonni Master Compact irratti koina keessa walitti qabataa jirtan jechuudha. Amma keessa seeneetiin jira jechuudha. Asumatti isin argisan amma Master Compact kiyya keessa seeneetiin jira jechuudha. Namoonni hanga ammaa hin eegalin illee jechuudha. Telegram keenya join godhaati linkii achirraa argattu seenaati akkaataa itti koina walitti qabatuu dandeessan viidiyoolee dalageen ture viidiyoo chaanaala kiyya jala ni argattu jechuudha. Akkamitti akka daqiiqaa muraasa keessatti miliyoona 5 itti argatuu dandeessan amma isin argisiisaa jechuudha. Duraan fakkeenyaaf asirra hin jiru. Mee gadi aanarraan isin argisiisaa jechuudha. Dial reward ka jedhu kun meeqa isiniif kenna? Koina 100 takka isiniif kenna jechuudha. Fakkeenyaaf isa kanarratti yeroo isin cuqaastan jechuudha. Haala kanaan isinii dhufaa jechuudha. Asirratti qabxii hedduu of keessaa qaba jechuudha. Daawwattoota kiyya jala kanallee kanammoo isin barsiiseen ture jechuudha. Asirratti kaanolii kanallee isin barsiisee ture kunillee viidiyoo daqiiqaa takkaa fi lama ilaaltanii 100 takka argatuudhaan isiniin jedhe kana haala saniin xumurtuu jechuudha. Akkasumallee koina miliyoona takka akkamitti argatuu dandeenya ka jedhuun isin argisiisaa jechuudha. Asirra dhuftanii jechuudha. Dial keyboard bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Sana booda amma haala kanaan asirratti nu dhufa jechuudha. Amma argitanii asirratti miliyoona tokko jechuudha. Koina miliyoona tokko kana akkamitti akka argatuu dandeessan isin argisiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti mallattoo tanarratti jechuudha. Maal gootanii quba keessaniin yeroo tokkoof maal gootanii qabdanii akkanatti ol harkistuu jechuudha. Argatanii amma gubbaa kanarraan bakka kanaan waan ol tare argitanii ammallee gizee tokkoof kilii gootanii jechuudha. Asirratti yaani irra tuttan jechuudha. Akka nama taaptaap godhu sanboodan ammallee qabdanii ol harkistanii jechuudha. Akkanatti ammallee taaptaap gizee lama wal jala gootan ammallee qabdanii akkanatti ol harkistan sanboodanii jechuudha. Ammallee wal jala taaptaap gootanii ol harkiftuu jechuudha. Ammallee akkanatti isuma kana keessa quba keessanii sagandii ta qabdanii akkanatti ol harkistuu jechuudha. Wal jala ol harkistanii ammallee asirratti kilii gootuu jechuudha. Sana booda kallatti maan jechuudha. Koina miliyoona takkaa jechuudha. Kan duraan qabdanii irratti isiniif kennuu danda'a jechuudha. Haala kana miliyoona takka fudhatanii sana booda dial keyboard jettuun isiniif banamtii jechuudha. Amma qulfii jirti haala isin argitan kanaan miliyoona 5 akkamitti fudhatuu dandeenya kan jedhu immoo dial compo ka jedhu kana asirratti ni cuqaastu jechuudha. Yeroo isin asirratti cuqaastan jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha. Amma asirratti miliyoona 5 akka nuu kennu nutti himaa jira jechuudha. Koina miliyoona 5 jechuudha. Akkamitti arganna ka jedhuun isin argisiisaa jechuudha daawwattoota kiyya. Fakkeenyaaf fudhatuu hin dandeenyu jechuudha. Amma kan asirraa kun akka jirutti haala isin argitan kanaan mallattoon gaafii tun hundinuu as keessaa ni baddii jechuudha. Kanaafuu akkamitti akka fudhatan isin argisiisa jechuudha. Amma isa san fudhatuuf jechuudha kaardota isin bituu qabdantu jira jechuudha kan hin guutamin jechuudha. Miliyoona 5 kana fudhatuuf jechuudha. Kanaafuu maal gootanii asirratti gadi buutanii jechuudha daawwattoota kiyya leegaal bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilii gootanii jechuudha. Leegaalii kanarra ni cuqaastanii jechuudha. Keesii kan isin fudhatuu qabdantu jira jechuudha. Asirratti keesii ka jedhu ni argattu jechuudha. Asirratti jechuudha kun haala isin argitan kana. Amma asirratti haala isin argitan kanaan ival afuriin qaba jechuudha. Nama kanaafuu asirratti lakkoofsa kana kada torbaatti jijjiiruu qabdanii jechuudha. Keesii kana karaa torbaatti jijjiiruu qabdanii jechuudha. Kanaafuu maal gootanii yeroo tokkoof irratti cuqaastanii jechuudha. Isuma san irratti sana booda haala kanaan isiniif dhufa. Asirratti gadi buutanii goo bakka jettu tana ni cuqaastu. Koina keessanirraa murataa jechuudha. Yeroo sanii hubadda. Koina 1,190 murataa jechuudha. Kunoo amma meeqa ta'e haala isin argitan kanaan amma asitti 5 tahee jira jechuudha. Keeviin kiyya. Kanaafuu ammallee maal gootan jechuudha. Isumarra cuqaastuu jechuudha. Sana booda ammallee bakka jettu tana ni cuqaastuu jechuudha. Sana booda ufumaan of duuba isin deebisaa jechuudha. Kunoo amma asirratti
irratti jahanuu ta'ee jira reefa afur irra jira mi jahanuu ta'ee jira jechuudha ammallee keezii makana irratti ni cuqaastu jechuudha sana booda ammallee haala kanaan isin dhufa goo jettuuni jechuudha asirratti gadi buutanii no amma haala isin argitan kanaan kun nuuf banamee jira jechuudha kana booda maal gootu haala kanaan jechuudha amma reefun tan asirratti qulfii jira argitanii miti amma kan reefun tan asirratti istaakun jedhu kun jechuudha qulfii jira jechuudha yeroo tokkoof irratti cuqaastan amma nu banamee jira jechuudha sana booda goo jettanii ni jechuudha goo yeroo nu jenneen jechuudha haala kanaan jechuudha haala ajaa'ibsiisaa ta'e nama fudhatee jira isteeppii tokko fudhatee isteeppii lamaatu nuuf hafee jechuudha daawwattoota kiyya amma haala kanaan eega inni kana fudhatee maal gootanii of duuba deebituu jechuudha kunu amma haala isin argitan kanaan jechuudha inni tokkoffaa haala kanaan kan reefu amma asitti question mark yookaan mallattoon gaafii as jirtu kuni haala kanaan asirratti nuuf galee jira jechuudha amma isteeppii lamaatu nu hafe jechuudha liivalii tokko fudhanne liivalii lamaatu nuuf hafe jechuudha inni asirratti nutti himaa jira jechuudha liivalii lammaffaa akkamitti fudhatuu dandeenya ka jedhuun isin argisiisaa jechuudha kan kunoo jala kanatti barreeffamoota adda addaa isiniif kennaa isin kan dhumaa specialist ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kiliik gootanii jechuudha sana booda haala kanaan isinii dhufa jechuudha yeroo inni haala kanaan isinii dhufe ni kwardis bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kiliik gootanii jechuudha sana booda suuta jettanii ol harkistu jechuudha sana booda asirratti gadi buutanii YouTube Gold Button tajettu tana ni argattu jechuudha yeroo tokkoof isirratti kiliik gootu jechuudha sana booda join jettanii ni jechuudha asirratti join ni gootu jechuudha yeroo isin join gootan kallattimaan YouTube isaanii keessa isin fudhatee subscribe godhuu fi subscribe godhuu dhabuu keessan isin check godhanii jechuudha sana booda isin ufuma duuba deebitan yoo subscribe godhuu baattan subscribe gootanii jechuudha uf duuba irraa deebitu jechuudha sana booda asirratti goo barreeffama jedhu kana ni cuqaastu jechuudha sana booda mallattoon gaafii sun kun amma haala kanaan jechuudha kooyina keenya ammallee fudhanneeti jirraa jechuudha daawwattoota kiyya amma uf duuba deebitu jechuudha xiyya mataa gubbaa kana tuttanii uf duuba ni deebitu jechuudha yeroo isin duuba deebitan haala kanaan jechuudha fidii asirratti isiniif galchaa jechuudha YouTube Gold Button isa haala kanaan asirratti isiniif galchaa jechuudha amma mallattoo gaafii lamaan as jirtu san balleessinee jirraa jechuudha akkasumallee amma gara sadaffaatti dabarraa jechuudha mallattoo gaafii isii sadaffaa tanallee akkamitti kooyina irraa fudhatu dandeessan kan jedhu isiniin argisiisaa jechuudha liivalii tokkoffaa fudhanne liivalii lammaffaa fudhanne liivalii sadaffaa nu hafee jechuudha liivalii sadaffaa kana yeroo fudhanne jechuudha kooyina miliyoona 5 walumaa galatti fudhannee jirraa jechuudha mallattoo gaafii sadeen kana asii balleessuu qabnaa jechuudha akkamitti akka fudhannu isin argisiisaa jechuudha jala kanatti waa hedduu argattu jechuudha barreeffama adda addaatu jira jechuudha kanaafuu ammallee leegaal ka jedhu kana keessa seentu jechuudha irratti ni cuqaastu jechuudha liivaliin sadaffaan as keessa jira waan ta'eef sana booda ol harkistu jechuudha sana booda haala kanaan isinii dhufa dhuma irratti gadi buutanii listens Bangladesh ka jedhu kana ni argattu jechuudha yeroo tokkoof irratti kiliik gootu jechuudha sana booda goo jettanii ni jechuudha asirratti gadi buutaniiti jechuudha sana booda haala kanaan fudhatee jira jechuudha amma kun haala kanaan take the price ka jedhu kana ni argattu jechuudha ammallee asirratti gadi buutanii asirratti yeroo tokkoof kiliik gootu jechuudha daawwattoota kiyya sana booda kooyina miliyoona 5 nuuf kenna jechuudha close gootan jechuudha asirratti live app kana close gootu jechuudha sana booda kun haala kanaan jechuudha amma sadeenu bakkireef question mark yookaan mallattoon gaafii jirtu sun haala kanaan itti nuuf galee jira jechuudha salphumatti haala kanaan sakandii muraasa keessatti kooyina miliyoona 5 fudhatuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya kanaafuu amma boodan profeet par haaworii keenya jechuudha salphatti guddifatuu ni dandeenya jechuudha miliyoona 5 kanaan waan barbaanne as keessa bituu ni dandeenya jechuudha salphumatti daawwattoota kiyya kanaafuu akkamitti akka gara maallaqaatti itti jijjiirratanillee viidiyoo isin hojjetan jira eegaallee jira daawwattoota kiyya namoota baay'eetu irra deddeebina gaafatan jechuudha akkamitti gara maallaqaatti jijjiirratuu dandeenya please viidiyoo nu hojjedhu fayyuma taaptaap godhaa jirra namoonni jettanillee ni jirtanii jechuudha daawwattoota kiyya wanti tokko wanti isin beekuu qabdan wanta asirratti dalagdan kana jechuudha milkii qofaaf dalaguu osoo hin taane namni waan dalage bu'aa isaa argatu ni barbaada garuu wanti kun kaampaaniidha kaampaaniin hangi ni eebbifama jechuudha fakkeenyaaf akkuma kana dura jechuudha kiriptoowwan adda addaa jechuudha namoonni baay'een irraa milkaa'aa turan jechuudha namoonni karuma kanaan irraa milkaa'anii jechuudha yeroo hedduu namoonni asirratti dalagaa turan wantoota akkana ijoolleen Oromollee akkasumallee afaan nama biralleetiin afaan saboota biralleetiin baay'eetu dalagame namoota baay'eetu irrallee milkaa'e jechuudha ijoolleen keenyallee weebsaayitoota akka biitkoyinii faa jechuudha kiriptoowwan adda addaa ijoollee hedduutu irraa milkaa'e jechuudha sababa sanirraa kan ka'e yeroo ammaa kana namoonni baay'een jechuudha hamster koompaatii kanarratti hojjetaa jira jechuudha kunilleen akkuma sanii fakkeenyaaf
amma irratti daladdan isin koinuma keessa walitti qabaddaa caljaati walitti qabaddaa bitadhaati waalitii keessan irratti illee yoo barbaadan waalitii keessan irratti illee bitaati ol kaaddaa sababnis yeroo itti qaala'u dhufa jechuudha kiriptoon kun abbaa qabeenyatiin kan hundaa'e yookaan hundeeffame hamma eebbifamutti jechuudha eeggatuu qabdan gaafa eebbifame san immoo isaanuu fidanii ifa godhan. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabannee dhufnellee jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalaa turre kan akka isin gammachiisuuf akka warraa barattanillee abdii guutuun qaba. Marree isinillee viidiyoo kana ilaaltan eega xumurtanii chaanaala Oroomaaniif namoonni haaraa taatan subscribe godhaatii miseensa maatii keenyatti dabalama. Viidiyoon keenya guyyaa guyyaan asirratti kan dhiibnu fi isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatina. Akkasumallee viidiyoon keenya yoo isin gammachiise please like godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Yaadaa fi gaafillee haa ta'u komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatina waan naaf qabdanirraa jechuudha. Akkasumallee video keenya share waliif gochuu hin dagatinaan isiniin jedha daawwattoota keenya barnoota dabalataa jechuudha chaanaala keenya jala seentanii waa'ee kiriptootiin kan wal qabatu akkasumallee barnoota teknooloojiitiin wal qabatu mata duree video jedhu kanarra cuqaasatti jechuudha as keessa gaddeemati barnoota baay'eetu as keessa jira keessa waan barbaadan bilbila keessanii waa wal qabatu hundaa'u sirreeffatu ni dandeessu waan as keessa dhabdan immoo komentii jalatti naaf barreessuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya barnoonni irraaf qabadda sumarratti xumurama barnoota itti aanu nama walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.